Tole meegaa fi siyaasaan alate fi tokko sin gaafadha. Isinirraa jalqabuu dhimma maatii irratti waan dubbatan qabdu maatii keessaan akkamitti akka wal bartan? Ani maatii kanan dhaabbadhee waggaa 14 dura haadha manaa koo wajjin yeroo walitti daamne teenyeetu istiraatiijii mataa keenyaa baasne. Maaliif ani hin fuudhin ture? Maaf qabsoon ani fuudhuuf godhu kun galma isaa narraa fagaatis jedhu teenyee qoranne ciminaaf dadhabina isaa. Sana booddee ishee wajjin walitti daamnee yaa'ii keenya dhaabbattummaa ishee wajjin akkuma wal fuuniin ji'a ja'a booddee gara Adaamaa kana deemnee teenyeen ijoollee 2 godhachuu qabna jenneetu karoora baafanne. Tarsiimoos baasnee itti hojjechuu eegalle. Waggaa 14 booddee ijoollee 6 qabna. Kun gaafa ilaalamu karooraan oli. Dhibbeentaa yoo deebisne immoo dhibbeentaa 300 rukuta. Gara keessanitti hin deebi'a. Tole gaariidha. Haalota walxaxoo baay'ee jira akkuma beekamu keessattuu erga gara duraan haala addaa garaatiin kan gara biyya ambaa turre achi erga as deebinees akka yaadne hin taane haalonni ol keessa rurrukutaman hedduu jira. Taa'een karoora baase. Karoora gaafan baasu filannoo biyyaalessaa kan biyya kanaa asitti fuudhuun hin danda'ama waan ta'e baase. Hin danda'amne fuudhuus ijoollee godhachuus maalis guutummaa masaa dhiifneetu filannoo booddeetti dabarsine. Sababiin isaa fuunes ijoollee godhannes haala rakkoo amma jiru kanaan nu lafa kaawwannu hin qabnu. Namoonni lafa kaawwatan qabu akkuma barbaadan godhatu. Lafa barbaadan itti barsiifachuu danda'u, iddoo biyya barbaadan itti erguu danda'u, waan hundumtuu isaan harka jira godhachuu danda'u. Jaadhiisii 26 36 meeqa godhachuun hin danda'ama rakkoon hin jiru. Nuuf garuu haalli kun mijataa waan hin taaneef ammaaf ijoollee nun qabnu uummata keenya. Saba kana guutummaa saba kanaati kan keenya. Haadhi manaan keenya ijoolleen keenya isaan. Amma maatti kanumarra yeroo nuti akka warra kaanii akkuma barbaanne gochuu hin dandeenyu. Wantoota nu dhaagessantu jira. Dhiifama. Kan reettii qo'atee ofii masaa biyyaa jedhan jiran. Gaggeessummaan maatii irraa jalqaba. Maatii sirriitti gaggeessineetu gaafa baanu biyya gaggeessina. Waan biraa dubbachuun barbaadu. Isaan akkas ol haasoftu kana garuu filannoo jetteessa akkas olii gadi sirbitu kana fuudhee mataa keetti cabsee maaliif mataan kee kana cabse jedhee mana hidhaa si gashuu nan danda'a. Injifannoo kana tiksina jennee wal dhiisne. Mee filannoo jettu kana sin ilaalla. Kanaan duras dubbadheera. Filannoo kana mooneen itti fufna. Immoo nu taanaan dhungannee hammannee irra deebinee dhungannee hammannee waan dandeenyu goonee fi hamma humna keenyaa gargaarree akka isaan numaan aangootti ol deebisan gochuu barbaadna. Malee mo'amtan iyyuu meenni kun mata duree kan biraadha. Amma walitti qabdanii gara dhumaa irratti karoora keessanii carraan biyyi kun qabdu maal fakkaatti waan jedhu irratti walitti qabdanii waan hafeera jettanii sitti dabaltanii kanumaan goolabna sagantaa keenya. Haa ta'u biyyi kun carraa isheen qabdu waa lama. Inni kun immoo kan inni irratti hundaa'u
qaama biyya geggeessaan jira irratti hunda'a. Maal jechuudha kuni yoo tasgabbiin uumamee haala filannootti adeemaa jiru kan haal dureewwan jiran mijeessanii filannootti adeemnee yoo filannoo haqa qabeessaan mo'atanii biyya kan akka isaan bushaan nummoo itti fufneema morkii qabnutti fufnaa kan kanaan alaa yoommoo paartileen morkattootaa injifatan isaan kun tole jedhanii akkuma amma jedhan dhungatanii hammatanii kennan achi deebinaa miti kennan biyya kana carraa gaariin quunnamuu danda'a. Akkas ta'uu qaba carraan inni jalqaba. Inni lammaffaan inni ammaa yoo ta'e haa ta'u unless and otherwise biyyi kun rakkoo hamaa keessa bu'uufidha carraa isheen qabdu. Isa kana eenyutu hambisuu danda'a? Tokkoffaa irratti qaama biyya geggeessaa jiru. Lammaffaa irratti paartileen morkattootaa jiran. Uummanni illee biyya kana tasgabbeessee gara gaariitti ceessu ta'uu yoo baate ol fudhannee wal qabannee dhidhima keessaan baane keessa galla. Sanyima biyyoota warra fagoo waa'ee isaanii haasofnu. Kanarraa hafuu qabna. Kanaaf egaa akka paartii keenyaatti nuun karoora nuun qabnu biyya kana hin moona. Mo'annee immoo biyya kana bifa tasgabbii qabuun bulchuu warra hin bullu jedhu immoo isaaniinis bushuu. Akka itti bushaan lamaa ta'u malee bushuudhaaf kallattii kamiin iyyuu qophii akka taanedhaan jedha galatoon. Waan simaanitti dabaltaa yoo qabaattan. Ani yeroo namni waa'ee filannoo dubbatu baay'ee na ajaa'iba. Biyyi kun biyya bal'aadha. Takkamaan filannoo dimokiraatawaa gochuu hin dandeenye. Ani amma ijoollee jahan qaban jedhee inni jalqabaa xarangaadha. Inni lammaffaa homaan jedhu xinnoo manuma keessa deemee waa haata malee. Isheen sadaffaa balaadha. Inni arfaffaani taphiisa kana jaallata bakkee keessa walii gaffii. Isheen shanaffaan homaan jettu inni ja'affaan garuu gaarii ta'a. Filannoo ishee kana yoo gaarii ta'uu baatee situma wal hubanneema bukkee dabarree gaarii natti fakkaatan. Malee dimokiraatawaa ta'a maal taasisa jiru caasaa gaddiriirsine hin qabnu wanti gaddiriiraan isuma dur gaddiriiree jiru isatti yoo buune inni monumaan gad nu diriirsuu danda'u. Kanaafiyyuu uummata kana qabannee inuma ceenaa wal mari'annee moo hojjennaa waan tokko rakkina hin qabu jedha fuuldurri keenya ifa. Haa ta'u haala gaariidhaan ibsanii haa ta'u haalli uummati keenya keessa jiru wanti nun keessa jirullee baay'ee walxaxaaf sodaachisaa ta'e filannoo isa jedhamu kanatti deemuuf illee haalli mijataanee argamaan jiru kanas ta'u sana garuu paartileen siyaasaa anaan dabalate warra biyya bushaa jiran dabalate hin darbina. Kan hin dabar kan itti fufu tokkoof tokko uummata qofaadha. Uummata qofaatu itti fufaa uummata kanaaf eeggannoo godhamuu qaba. Uummati kun dararamuu qabu. Uummati kun ilaalamuu qabu. Kanan jedhaan dhiifama naa godha xiqqoos miira keessa ta'eeti dhiifama naa godha. Ishee amma birri ikkifattu kana beekama dhiisne malee sirreessuun salphaadha. Simini warra waggaa baay'ee fuula dhoowwatee nu jeeqaa tureyyuu yoo mayyiduu dadhabnes isa kana nutu sirreessee isinitti kenne. Wanti jiru hundumaa toora qabsiifne gatii baafnu baafne isinitti kennine isiniin iyyuu rakkina keessaa baafne haala isin keessa jirtan keessaa baafne gatii maalii baafte? No gatii maalii baafte? Nutu amma fakkeenyaaf mana hidhaa fudhadhuudhaan mana hidhaa banneetu akka dallaa sa'aatti mana hidhaa bannee isa hidhame mini warra mana hidhaa keessaa hojii hojjetu mataa isaanii gayyaa. Amma mana hidhaa sana maal goone oolmaa dargaggootaa goone DSTV galchinee kunoo waa'ee ruuni Kiristiyaanoo Meesii isaantu keessaatii taphata. Thank you. Amma keessaa gadi yaabtan miti isa qulqulleessitanii TV galchitanii maal galchitanii amma immoo oolmaa dargaggootaa ta'ee dargaggootutti dachaa jira achi keessa oolaa piriimeer liigii ilaalaa jira jettan. Ilaalu biyyi kun immoo dargaggoo malee eessayyuu hin geessu. Kanaaf mana dhaggeeffadhu kaa? No asirratti isheen dimokiraasiidha wal dhaggeeffanna.
wal dhaggeeffachuutu dura jiraata. Gaafa teenyee haasofnu humna waan hin qabne akkasitti fakkaanne. Dudduuba keenya waan jiru beekuun sinirra jiraata. Biyya kana keessa seerrii fi heerri jiraachuu danda'u tirarraati. Namni tokko dhufee waan tokko sirkaa fuudhee darbatee gatuu hin danda'u. Kanaafiyyuu atis akka mataa keetiitti akka mataa keetiitti jiraachuu dandeessu. Seerri jira, dambiin jira. Dambii sana keessa kana qofa naasa. Tokko mana hidhaa keessaa uummata baasuu dura nutu hidhaa keessaa baase. Isiniin hidhaa keessaa hidhaa saayikoloojii hidhaa sammuu keessaa. Eessa dhufteetti kaalitti dhuftee nu baaftee nu biyya baqattee biyya bakkee deemte bineeti. Nutu addana taa'ee qabsaa'eetu hidhamaan keenya hin ta'u hin hidhamu inni baasne. No discipline. Warring is not good. Akkasumatti discipline. No discipline. Teessee kanaa sobtu kan si godhe nudha. Sammuu keetti qabadhu hin ta'u taanaan borganama waraqaa tokko si barreessaa hin deemtu. Seera biyya kanaa kabajuu danda'utu sirra jiraata. Biyyi seeraan hin bultu ta'ennaan eessatti deemnu kana fudhadhuudhaan kun irraa ba'ennaan kun hin turaa kun hin turu. Nuti aangoo irraa buuneennaan ifaajii uummata kanaa laafuun akkasitti lafatti galla. Namni aangoo irraa bu'aa hin jiru. Tokkotti fidi. Namni aangoo irraa bu'aa hin jiru. Dhimma aangoo miti kun. Na dhaggeeffadhu waan tokko moo bara moo Oromoon bushuu biyyi salphatteetu kana ta'e amma kana keessa olii gaffiidduuf. Tole shanal tokko. Tolisi ijoollee kee barbaaddu. Jallisati. Hojii kee barbaaddu. Walitti nu fiddeettaa walitti nu natteetta miti. Taa'e ati waca maal manaaf ni barbaachisu taa'e gadi fiddeettaa walitti nu natteetta miti taa'e. Kan fitina nu ni fitina. Ajandaa sabaa irratti wal dhabaa irra. Kanaaf iyyuu gaaffii uummata Oromoo tooraan deebii argata. Toora keessaan baay'attee naan immoo tooratti si deebisna. Kanaaf iyyuu wanti seera haala deemamu tokko hin jiru. Filannoo fuuldura keenya keessa dura jira hin dorgomtaa yoo mo'atte sitti laannaa yoo nuyi mo'anne immoo nuti itti fufaa. Gaafa hin taa'ee yaadu persentii 100 mo'annaa zeeroo mo'atta jaatee waan si laannu hin qabnu. Haa ta'u amma mee kaanillee kaanii neetworkiin jira uummataaf. Neetworkiin badee jiru olola kun olola sobaati. Neetworkiin isa duriirra amma 162 dabalee jira. Seenaan haasa'u. Namaaf amma baay'inni nama miiskoolii godhuu persentii 12 dabale. Erga jijjiiramni kun dhufe koolmii baakiinoo persentii 46. Kan bilbilee neetworkiin gidduutti citoo persentii 8. Lafi neetworkiin hin jirree persentii 60. Laa kanaaf iyyuu neetworkiin hin jiru waan jedhamu soba. Al tokko. Ani gara dhumaatti guduunfu. Guduunfi maal gudunfamne maal gudunfita? Amma si gudunfaa kuno gudunfaniiru. Isaan gudunfaara maal gudunfita isa keessee. Maal gudunfita gabbaanii koo saanuu asitti gudunfinu. Tole kanumaan xumurru. Tole kabajamoo daawwattoota keenya. Maree geggeessaa turre kanumaan xumurree jirra. Haalota uumaman tokko dhiifama sin gaafannaa. Kutaa lammaffaan qophii kanaa itti fufaa. Anatu namicha kanaa jin kutaa lammaffaan dhiifama naa godhi dhaabeera. Al tokko. Sagantaa keenya warra hafan wajjin turtii gaarii akkasiin qabaattan isiniif hin hawwa.